Haqaqan kuftani jirtu yoomuu jirtu galmee seenaa irraa nuti jalaqqiftu ufattanii qabdu seenaan dagatamne haqaaf laaqan qabu dhiigaan katabame dhungoo nuuf taatanii nuuf madditaniifaa ofii gubattanii dhumtaan akka gucaa foon inni bamtaniis jirtuu seenaan maqaan yoomuu si yaadannaa qabsaa'ota haqaa dhaloonni yoomuu gaadiin teenye falmarra jirra har'aas kunoo duutan jennee du'aa sin jille hininnannee obsaan murannoo isa sillaafis tarraaftanii idda jirree hundeen buqqifna dhiiba faajii bilisummaa maqaa keessanii ol dhaabbanna. Irbuu dhiignee waadaan nyaannu haadhaa qabsoof harkaan laannu gumaa baasna malee nyaannu faana goota irraas hin maqnu Dangaasan sararaan irra maqnu lafeedhaan ijaarraa irra maqnu dunuusa qabduune irra maqnu godaanna dacheerraa irra maqnu waadaa samiif dachii irra maqnu irbuun erbee miti irra maqnu falmaa addaan kunnu irra maqnu cicciinee dhugaatti irra maqnu reebicha jabaatu irra maqnu hidhaasin sarminu irra maqnu haalli isaa hammaatu irra maqnu rakkoof gad hin jennu irra maqnu kan cabeet irfachaa irra maqnu madoos wallaannachaa irra maqnu kan kufees kaafachaa irra maqnu dubeessa waallachaa irra maqnu qabsoon saba keenya irra maqnu hanga galma geessu irra maqnu hanga wareegamaat irra maqnu yookiin bilisummaa irra maqnu. Akaf kan kuftanii jirtu yoomuu jirtu galmee seenaa irraa nuti jalaqqiftu ufattanii qabdu seenaan dagatamne haqaaf laaqan qabu dhiigaan katabame dhungoo nuuf taatanii nuuf madditaniifaa ofii gubattanii dhumtaan akka gucaa foon inni bamtaniis jirtuu seenaan maqaan yoomuu si yaadannaa qabsaa'ota haqaa iyyaafannee arguun dandeenye kan fayyaatti jira saadamne gootan qaqqaalii bilisummaaf danuudha kan lubbuusaa kenne aboo qotee keraan keessanii
Bolla keessan boqni haa guutu dharaan miti dhugaa kuftanii lubbuu keessan nuufaa jannatu. Gurguramnu kayo kesan masensinu mutatani ufakenya kan rakuntan kelmangenya Dandi sane galan kelmangenya kayo sabotota kelmangenya isa sana gaman kelmangenya haka falmatota kelmangenya jirra nusi kelmangenya mudalonni kube kelmangenya galma sana kakan kelmangenya ga'uuf kaasne ga'we kelmangenya nukakkaben dudu kelmangenya burkaan qabsaa'ota kelmangenya nurkattiin turaa'u kelmangenya seenaan falmattoota kelmangenya madda isaan baasanii kelmangenya hin mirgisnan guusnu kelmangenya bilisoomnu malee kelmangenya qabsoo addan kunnu kelmangenya kan nutti laatanii kelmangenya irbuu galaa sabaa kelmangenya rabbitti hirkanne kelmangenya humna waaqa jabaa kelmangenya Ashama akkan jirtu daawwattoota keenya jaalatamoo kabajamoo kun kan daawwachaa jirtan Walabummaa News Network. Akkuma beekamu Walabummaa News Network haala yeroo irratti rakkina Oromoo fi Oromiyaan keessa jiru hayyoota Oromoo fidee mari'achiisa. Egaa har'as keessummaa qabannee dhufnee jirra. Keessummaan keenya har'aa obbo Tashoomee Fayyisaati. Hundi keessan ni beektudha yaada. Nama qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti wareegama olaanaa kafalaa turan. Egaa itti wal bartoodheeti yaada. Obbo Tashoomee baga nagaan dhuftanii gara Walabummaa News Networkitti. Isinillee baga nagaan na eddanii naaf yeroo keessaniifis guddaa galatoomaa galata keessan bilisummaa ta'uun jedha. Ayyee egaa akkuma beekamu gara kallattii dhumaanii gara marii keenyatti seennaa. Mee obbo Tashoomee Oromiyaa keessatti egaa furmaanni waarawaan argamuu fi dhaabbileen Oromoo fi WBO irraa maaltu eegama? Bifa kamiin nagaa waarawaa kan ta'e biyya sana keessatti ilmaan Oromoo fi Oromiyaa keessatti kan nagaa waaraan argamuu danda'u bifa kamiin kan jedhurraa yaada keessan nuu qoodaa. Tole ulfaadhu walabummaa duraan dursaa ammas irra deebi'ee naaf yeroo keessanii fi guddaa galatoomaa horaa bulaa kan hortan keessa bulaan jedha. Isatti aansee ji'i kuni ji'a caamsaan kuni yeroo waggaa keessaati yeroo itti gootota keenya yaadannuudha. Ji'a beekamaadha. Ji'a baay'ee ji'a addaati jechuudha waggaa keessaa isa kanallee yaadataatanii haasa'a jechuudha. Isa kanatti si'aanee biyya keenya irratti weerarritu deemaa jira. Yeroo ammaa kana weerara Shaabiyaa fi humni addaa Amaaraa mootummaa Abiyyiin hoogganamanii biyya keenya irratti weerara gochaa jiranii nama baay'eetu lubbuunsaa darbaa jira, dhiigi dhangala'aa jira. Isa kanallee yaadataa. Ammas immoo kumaatamaan warra mana hidhaa jiran illee yaadataa. Ammallee COVID-19 warra manuma isaanii keessatti dhukkubsatanii lubbuun isaanii darbaa jiru yaadataa. Deebii kana deebisa. Waa'een gaaffii keetii kun baay'ee gaaffii cimaadha. Nagaa waaraa jechuun waan salphaa miti. Egaa furmaati nagaa waaraa fiduudhaaf furmaati isaa maali yoo jenne maali rakkoonsaa jennee ilaaluun nurra jira duraan dursine. Maddi rakkoo keenyaa yookaas maddi rakkoo gaafa Afriikaa keessattuu Itoophiyaa impaayera Itoophiyaa sana keessa jiru maddi isaa maali yoo jenne ilaalle gara dudduubaa deebinee ilaaluun nurra jira jechuudha. 1884 Berlin Conferenceedhaan kan beekamu
warri Awurooppaa Berliinitti wal ga'anii Afrikaa kan akkamittiin qircanna jedhanii yeroo maree godhanii achirraa jalqabe dubbiin rakkoo Afrikaa kun. Isaan achitti wal ga'anii nuyi walii keenya waliin xunnu, waliin lollu, waliin cigaannu, waliin morkannu, lafa kana sararannee adda qooddanna jedhanii kanatti walii galtee godhanii Afrikaa kana adda qooddatan jechuudha. Yeroo kanatti biyya Afrikaa keessaa biyya lama qofatu keessan galiin hafe. Biyyi tokko Laayiberiyaadha, biyyi kan biraan Impaayera Itoophiyaa kana. Biyyi Laayiberiyaa akka inni itti keessaa hafe, Laayiberiyaa keessa kan qubatanii jiranii gurraachota Ameerikaatu biyya keenyatti gallaa nuti gabrummaan biyya Ameerikaanii kun nu ga'aa jedhanii dooniidhaanii waggaa baay'ee bishaan kana keessa deemuudhaanii biyya Laayiberiyaatti galanii achitti mootummaa mataa ofii ijaarratanii Ameerikaaniidhaanis beekumtii argatanii warra jiran waan ta'eefi Laayiberiyaan kun Ameerikaanii birattis beekamaadha, warra Awurooppaas beeku jechuudha dubbii kana. Kanaaf isaaniin keessan galchine, isaan kan keenya jedhanii moggaatti dhiisan. Warra Itoophiyaa kanas wal beeku durii jalqabanii. Keessattuu warri Poortugaalii waraana Mahammad Giraany godhe 1527 1543tti Mahammad Giraanyi waraananni warra Habashaa kana wajjin godhe. Warri Poortugaalii maskeetoo jedhamu qawwee jedhamu fudhatanii dhufanii yeroo sana Libina Dingil kan jedhamu bira dhaabbatanii Mahammad Giraanyi kana waraanaa turanii isaaniitu cabse jechuudha. Sababii sanarraa kan ka'e yeroo dheeraa waa wal beekanii fi tokkoffaa amantii Ortodoksii kana babal'isuudhaan lammaffaa immoo yeroo sana jalqabanii wal beekumtii jiruun isumattummaa yeroo masaafinti zaman jedhamu sana garba gurguraas waan turaniif warra Habashaa kuni wal beekumtii guddaa waan jiruu fi walitti dhiyeenyi guddaa waan jiruu fi isaan kanas kan keenya isaan kunis amma duras wajjin hojjetaa turre. Kanaaf isaaniin isa dhiifnu isaanuma qabannee karaa isaanii naannaa sanaa qabannu jedhaniiti biyya sanas bira darbanii jechuudha. Qircaa keessan galfanne jechuudha biyyi lamaan kun. Yeroo biyya naannaa gaafa Afrikaa kana dhufanii Minilik kan jedhamu yeroo sana olumaa gadi deemee mana namaa gubee qabeenya namaa saamee nama ajjeesaa kan ture waan beekaniif jarri Minilikuma kana jabeessanii meeshaa hidhachiisuudhaan waraana barsiisuudhaan akkatti biyya bulchiisan akkatti biyya kolonii godhanii barsiisuudhaanii nutti gadhiisanii Minilik qawwee isaan argateenii nu cabsee egaa ammarraatti sirnan ijaare sanatu ammarraatti uummata keenya gidirsaa jira jechuudha. Egaa walumaa gala impaayeratu ijaarame jechuudha yeroo sana jalqabee nurratti impaayera nu gabroomsee nurratti ijaaramutu ijaarame. Impaayerri kun harka lafa jala warra Awurooppaa jalatti gabrummaa harka lafa jalaatiin warra Awurooppaa jala deemaa ture jechuudha. Warri Poorchugaal booda warri Ingilizii itti darbanii gargaaraa turanii booda immoo Ameerikaaniin gargaaraa ture. Warri kaan immoo Faransaayeen Xaaliyaaniin mataan ishee dabalatee gargaaraa turan jechuudha warra kana. Kanaaf egaa sirna impaayeraatu nurratti ijaarame. Sirna impaayeraa kanatu nu rakkisaa jira jechuudha. Furmaata waraanni jedhamu sirni impaayeraa diigamuu qaba. Sirni impaayeraa takka uummata qabatee bilisummaa kenneefis hin beeku, nagaadhaan taa'ee wajjin haasa'ee nagaadhaan furees hin beeku, biyya baay'eetti argameera. Kanaaf furmaati isaa finciluudhaanii, loluudhaanii, karaa siyaasaa fi karaa dippiloomaasiitiin hidhatanii ijaaramanii dura dhaabbachuudhaanii jechuudha. Egaa furmaati waaraa karaa kana jechuudha. Keessattuu jaarmaa Oromoo yeroo jennu jaarmaa Oromoo lama qofatu jira amma. Jaarmaa warri kaanii 2018 jalqabanii erga biyyatti galanii garri jaarmaa 8 kan ta'u OPDOtti maxxanan. OPDOon maqaa geddarattee PP jetteetti an OPDOoma sanan jedhaa. Isaanitti maxxananii jiru. Isaanitti maxxanuu qofa miti itti makaman, itti baqan. Kanaafuu jaarmaa warri kaan hin jiran. Jaarmaa lama qofa jira. Jaarmaa KFO fi jaarmaa adda bilisummaa Oromootu jira. Jaarmaa KFO fi jaarmaa adda bilisummaa Oromoo immoo miseensa isaaniis deeggartoota isaaniis biyya keessaa qabanii hidhanii kaan ajjeesanii kaan ari'anii biyyaa baasaniiru jechuudha. Rakkoo akkasii jala jiru jechuudha jaarmoliin lamaan kun. Haa ta'uyyuu malee adda bilisummaa Oromoo egaa guddina uummata Oromoo irraa kan ka'e kaanis ala kanatti warra hafee jiru.
kaanis immoo waboon gaara keessa kan jiru jira, kaanis immoo dhokatanii kan jiran jiru. Egaa wanti irraa eegamu adda bilisummaa Oromoo irraa keessattuu addeelaanii adda bilisummaa Oromoo irraa wanti eegamu kan durii caalaa bifa addaatiin ijaaramu jechuudha. Of haaressuu jechuudha. Diina haaraa bifa haaraatiin daboo alagaa kadhatee nutti duule kana nulleen bifa haaraadhaan ijaaramnee firas barbaaddannee ala kanaa firas barbaaddannee nullee warruma biyya sana keessa jiran jaarmolii akka kan keenyaa bilisummaa isaaniif falman, walabummaa isaaniif falman, yookaas immoo biyya sanaayyuu federaalessuuf falman wajjin waltumsinee weerara nutti baname kana dura dhaabbachuu danda'uudha qabna jechuudha. Keessattuu jaarmaan Oromoo lamaan walitti dhiyeenyaan hojjechuu qaban jechuudha. Amma isaan gidduu garaagarummaa baay'ee nu mul'atu. Sababiin isaa Itoophiyaa ijaaruun hin danda'amu akka kanatti. Jarri hin dhagaan. Jarri ta'anii walqixxummaan siijjiniin haasa'an siyyuun fudhatan. Kanaaf warrumti kafaayyuu maqaa adda bilisummaa Oromootiin yakkaman. Adda bilisummaa Oromoo wajjin yuutuun hojjetiin adda bilisummaa Oromoo wajjin yakkaman jechuudha. Biyya diiguuf deemtu, amantiidhaan nama adda baaftu, biyya kana fottoksuuf deemtu jedhamee himannaadhuma adda bilisummaa Oromoo irratti dhiyaatutu isaan irratti dhiyaatee tokko garaagarummaa hin qabnu jechuudha. Kanaaf jaarmaan lachuu caalaa walitti dhiyaatee ajandaa isaa tokko godhatee kaayyoo isaa tokko godhatee gar tokkotti deemuu qaba. Kaayyoon kunis hiree ofiin murteeffachuudha. Oromoon hiree isaa murteeffachuu danda'uudha qaba. Ittisa waraanaa mataa isaatii qabaachuu danda'uudha qaba. Security yookaas immoo warra qaruuxee mataa isaatii qabaachuudha qaba. Oromoon akka biyyaatti biyya ofii geggeeffachuudhaa fi ofii isaatiin of geggeeffachuudhaa fi dammaqee ijaaramee hidhatee lolee yoo jedhe nagaa waaraa argata. Yookaan nagaa waaraa miti weerara waaraati kan inni argatu yoo kana hin goone. Yoo kana hin goone nagaa waaraatu hin taane weerara waaraa argata jechuudha. Weerara walirraa hin cinne argata jechuudha. Ollaasaarraa, diinarraa hundumtuu biyya Oromoo kana irratti gorora coccobsa. Biyya Oromoo kana yeroo kaasu gajjallaa jalqabdee amma kaabaatti bitaadhaa mirgaadhaanii qabeenya Oromootiif waan gorora coccobsanii fi nagaa waaraa argachuudhaaf nuti tokko dammaquu, ijaaramuu, hidhachuu, lollee biyya keenya daangaa keenya eeggachuudha. Isa kanaan nagaa waaraa eegama jechuudha. Nagaa waaraa qawweedhaan ofirraa diina keenya ittifne qofaadha. Nagaa waaraa kan argamu kanuma irrattanii dhaabaa isa kaan immoo boodan deebisuu danda'a. Fayyaa ta'e. Baay'ee galatoomadha. Egaa waan hedduu kaastanii obbo Tashoome impaayeraa jettanii Itoophiyaanis immoo akka ijaaramuudhaaf isaan dhagaanii jettanii qabxii isin kaastan keessatti minilikii durii mana gubaa ture kan jedhamu akkasittiin impaayerri kun ijaaramte qircaa warri Awurooppaa kun Berliin irraa kaasee Portugaaliin dabalatee seenaa hedduu keessa deemtanii haasoftanii uummata keenya hubachiisaa jirtu. Mee kana keessatti impaayerri kun seenaadhuma biyya Itoophiyaa keessatti maaliif mootummaadha impaayerummaa irraa kaasee amma ammaatti ajjeesii qalii gubii malee maaliif kana filatu? Maaliif dhaabbilee fincilan yookaan mormii kaasan sinama ofirraa loluu kan jedhan kana taa'anii mari'achuu maaf hin dandeenye? Maaliif marcumni sun yeroo hunduma qawweedhaan eegama? Maaliif hooggantoonni pireezidaantonni biyyattii sana bulchanii namoonni bakki itti isaan awwaalaman beekamullee namoota muraasadha. Mangistuu Hayilamaariyaamiin badee Mallas Zeenaawiin lafa inni itti awwaalame beekamaadha. Hayila Sillaaseen lafa inni itti awwaalame beekamu. Minilikillee bifuma kanadha. Namoonni biyyi kun eggii ijaaramte maaliif waan kana irratti ijaaran? Maalinni bu'uurri madda kana qawwee malee dhiiga malee mootummaan dhufu amma akkasiin kaastanii minilikii mana gubaa tura jettan. Amma kan jechaa jiru dargiinis waraanii ajjeesii kana kan inni dhaadachaa ture. Wayyaaniinis kan gochaa ture. Amma Abiyyi Ahmadis kan inni jechaa jiru ajjeesadha, juntaadha, barbadeessuu qabnaa kan jedhu jechaa jira.
Isa kanaaf jaarraa 21ffaarraa jaarraa 16ffaarraa yookaan immoo eega Oromiyaan cabdee irraa kaasee amma ammaatti jijjiiramni biyya sana keessatti jiru maalidha? Qawween ajjeesaa qofa maaliif ta'e? Nama baratetu hin jiru moo addunyaatu waan kanaan bifuma kanaan itti fufaa jedhamoo maaliif aadaa maaliif ta'e wanni kun? Ulfaadhu fayyaa ta'ii gaaffii dheeraadha. Walumaa galaa waa'ee empaayeraa yoo laalle gara dudduubaa deebinee seenaarra yoo laalle annama seenaallee miti fuulli koo kan biraadha. Haa ta'u malee waan dubbifnu waan dhageenyurraa yoo laalle Naapooliyoonii naannoo Sardiiniyaa jedhamurraa ka'ee waraana Faransaayii qabatee biyya Awurooppaa kana weeraree qabatee ture humna waraanaatiin. Humna waraanaatiin qabatee amma biyya Raashiyaatti deemee lolee gaafa inni Mooskoo galee jedhu mootummaan Mooskoodhaatii Leeningiraaditti baqatee achi booda gaafa inni Mooskoo keessa ganni itti dhufaa jira ture yeroo sanatti akkuma jirutti Mooskoon ibiddaan gubate warra mootummaa warra biyya sana jaallatutu warra Raashiyaatu Naapooliyoon ofirraa baasuuf jedhanii Raashiyaa Mooskoo walakkaasaa guban. Walakkaasaa yeroo gubanii waraanni Naapooliyoon keessa jiraachuu dadhabee achirraa ka'ee gara biyyaatti deebi'eetu deemu ganni itti ga'eeraa qorrii dhufee itti dhufee karaatti haxxee hidhanii humnaan caccabsanii fixanii ofirraa baasan. Waraanaan baasan jechuudha. Inni lammaffaa yoo warra Roomaan Impaayerii yoo ilaalte biyya lafaa qabatan. Warra Mongooliyaanii kana warra Mongooliyoo ilaalte biyya lafaa qabachuuf jibbaata godhanii waraanaan cabanii ba'an. Warra Roomaa yoo ilaalte waraanaan cabanii ba'an. Warra kaleessa warra Turkish Ottoman Empire warra jedhamu walakkaa Awurooppaa qabatanii turan. Isaanillee waraanaan cabanii irraa mana isaaniitti galan jechuudha. Kaleessa illee Ingiliziin akkuma kana biyya lafaa qabattee turte. Faransaayeen illee akkuma kana qabate. Warri koloneessitoota Afrikaa Awurooppaa kun akkan silasiin jedhee Berliin konferensii irraa ka'anii biyya Afrikaa fi biyya addunyaa sadaffaa kana Eeshiyaa dabalatee gabroonfachuudhaaf yoo ka'anii waraanaan caban isaanis waraanaan cabanii galan. Ingiliziin nama mana isheetti galtee achiyyuu iddoo 2-3tti hiramanii warri Ingiliziidhaan gadi qabamanii warra akka Aayirishii warra akka Iskootishii Weelish isaan kun hundumtuu mirga mataa isaanii gaafataa jiran jechuudha. Manuma isaanii keessatti jechuudha. Maaliifan kana fide? Impaayerri yeroo hundaayyuu kadhaadhaa fi nagaadhaanii ta'anii mari'achuudhaan yeroo inni dabarsee kenne hin jiru aangoo hin jiru wanta akkasii hin jiru. Kaleessuma kan argine Raashiyaa warri Raashiyaa kun impaayeruma ta'anii gara biyya baay'ee of jalatti qabatanii turanii isa kanallee humnumaan fincilaan ka'aniiti impaayerri Raashiyaa suni caccabee amma dur Soviet Union kan jedhamee of jalatti ture biyyi 15 achirraa ba'ee amma Raashiyaan qofaan uummata Ruuskii qofaanii biyya isaa keessatti hafee jechuudha. Warri kaan hundumtuu Joorjiyaan warri kaan hundumtuu irraa yaa'ee jechuudha irraa ba'ee jechuudha. Egaa isa qofa miti. Yugoslaaviyaan argina. Yugoslaaviyaan biyya gara biyya 6 biyya 7tu gaaddisa tokko jalatti akka riippaabilikii wayii tokko tolchanii achi jala turanii impaayera ture innis mataansaa warri Serbiyaa kuni keessattuu akka nafxanyaa kana godhatu of tuulu nu malee namni hin jiru jedhu ortodoksii isaanii malee amantii biraan hin jiru jedhu baay'ee waan of tuulaniif finxaaleeyyii waan ta'aniifi uummata warra kaanii warra mirga isaanii ofiin of bulchuu barbaadan hundumaa irratti iyyuu ka'anii waan lola oofaa turanii fi isaanillee diigamanii har'a biyya 6 biyya 7tu achi keessaa ba'ee hundumtuu murtee mataa isaatii murteeffatee biyya adda addaa ta'ee biyya 7 ta'ee jira jechuudha. Walumaa gala impaayerri humnaan caba humnaan diigama. Kanaaf ilaafee hin beeku ta'anii haasa'uu hin beeku. Ammasuma maduraa haasa'ame kana yoo teenye ilaalla. Isuma deengaddaa asmaraatti haasa'ame yoo ilaalla. Isa duras warri dargii haasaa kan ture yoo ilaalla. Ka wayyaaniin haasaa turte illee yoo ilaalla. Hundumti isaa haasichi haasaa dhugaa miti. Haasaa fakkeessaati. Haasaa ittiin wal qabuuti. Haasaa ittiin wal gowwoomsanii haxxee keessa wal buusanii haxxee sana keessatti wal fixuuti. Malee haasaa dhugaan turre.
Innumti dheengadda asmaraatti ta'e kun haasaa dhugaan turre. Maaliif haasaa sana keessa tokkoffaa humni sadaffaan keessan turre. Humni sadaffaan yoo waliigalteen kun kufee dhiibbaadhaan kan hojiirra oolchisuu danda'u humni addunyaa, humni lammaffaan, humni sadaffaan keessa hin turre. Keessattuu waan akkasii keessatti silaa jaarmoota addunyaa irraa jiranii jaarmaa mootummaa ta'u, jaarmaa mootummaa malee haa ta'u keessatti argamuutu isaan irra ture. Keessatti yeroo argaman maaliif argamu ilaaluu qofa miti. Yoo inni tokko hojiirra oolchuu dide waan irratti walii galan kana dhiibbaa irratti godhu jechuudha. Fakkeenya akka United Nations. United Nations utuu keessatti argameera ta'e yoo inni tokko cabse, yoo inni tokko waan walii galtee sana cabse dhiibbaa irratti godhu. Irraan bitiin irraa ittiin gurgurinaa biyya keessaa ba'uu hin dandeessan jedhaa dhiibbaa adda addaa irratti godheetuyyuu hojiirra kan oolu godha. Jarri yeroo hundaa ta'anii kanaa sa'anii yeroo hundaa mana dudduubatti dhossaatti nam tokkee wajjin nam lamee wajjin kun immoo hojjetu maaliif itti deebi'anis ganu. Akkuma kana ta'e dubbiin azmaraa dubbii gowwoomsaati. Warri shaabiyaa dantaa waan keessaa qabanii fi Oromoo akka kaardiitti godhanii akka kaardii tokkootti waan ittiin daldalaa turanii fi kaardii sana qabatanii isaanii tokkoffaa nagadi isaan irratti dhaabbatee ture akka irraa ka'u akka godhamu waan barbaadanii fi sanammoo mootummaa Itoophiyaa waan irratti godhee fi mootummaa Itoophiyaa kana jalaa nu baasaa jedhanii adda bilisummaa Oromoo gurgurataniitu iyyuu ittiin ittis isaan irratti eegamaa ture sun akka irraa ka'u godhanii jechuudha. Kaardii godhan jechuudha adda bilisummaa Oromoo. Kanaaf haasaa dhugaan turre. Isaanuu keessan turre, humni sadaffaa keessan turre, waa walii galame iyyuu waraqata irra hin kaa'amne qajeelaanii. Kanaaf isaan waan ganuu waan beekanii fi jarri sadanuu warri achi dhaqe sun namicha eenyu Warqinee kan jedhamuu fi Warqinee Gabayyoo kan jedhamuu fi Lammaa Magarsaa kan jedhamu kun warra achi dhaqan hundumtuu akka haablee harka dudduubatti baadhatanii akka deeman waan beekaniif akka borgana waan beekaniif waa tokko yoo waraqata irra hin keenye nu warra biyya tokkooti afaan tokko dubbannaa nu uummata tokko kuttaa galaasinis biyya keessanitti wajjin biyya kana ijaarraadhanii sobanii afaan mi'aanii haasa'anii utuu waan tokko addunyaan keessa galee waan irratti walii galame tun beekin galanii hidhuu ajjeesuu summiidhaan fixuu jalqaban jechuudha. Kanaaf egaa ta'anii haasa'uun aadaa miti biyya sanatti. Anjiru iyyuu ammayyuu gara fuulduraatti hin jiraatu. Jarri impeeriyaalistoota, koloniyaalistoota warri Habashaa kuni keessattuu warri Amaaraa kuni haasaa iyyuu hin beekani yoo ta'anii sijjinaa isaanii sijjeessuudhaaf borsi qaluudhaaf jedhanii sijjinaa isaan har'a si kadhatu borsi qalatu. Dubbiin akkasi gabaabumatti har'a si kadhatu borsi qalatu. Kanaaf isaan iji wanta haasa'amu hin jiru. Wanta haasa'amu qawweedhaan ummati ijaaramee hidhatee ofirraa lolee ofirraa mirgasaa hiree murteeffannaasaa ofiisaatiin murteeffachuutu isarra jira. Harka isaa keessa jira jechuudha. Yoos addunyaan si dhagaa, yoos addunyaan si beeka. Addunyaan biyya sanatti nagaadhaan daldala isaa akka inni godhu deemsisuu, akka inni deemsisu gochuu miti jechuudha. Dura dhaabbachuudha, finciluudha. Rakkinni akka jiru himuudha, agarsiisuudha. Humnoota addunyaa kun akka beekan gochuudha jechuudha. Kanaafi tokkoffaa ta'anii mari'atanii hiikuun kanaaf hin danda'amu. Tokkoffaa isaan akka namaattuu Oromoon ilaalan. Hin fudhanne akka namaattuu. Akka namaattuu hin fudhanne biyya keenyas akka biyyaatti hin fudhanne amantii keenyas akka amantiitti hin fudhanne afaan keenyas akka afaaniitti hin fudhanne akka namaattuu namas hin fudhanne akkamitti teessee wajjin haasoftee biyya wajjin bulchine jettee teessee mari'atta. Kanaaf walirraa fagoo jira fardaa fi lafa jechuudha. Kanaaf wanti ta'anii hiikan hin jiru gara sana wanti abdatan hin jiru. Yoo ammasii hattee kan biraatti nam'ina innumnaa kan jedhamu ta'e malee marraa meeqaa jireenya keenya keessatti argineera. Haayile Sillaasee irraa jalqabee Haayile Sillaaseen fincila baalee jeneraal Waaqoo guutuu jagama keellootti erguudhaan kottuun araaramnaa kottuun fixannaa jedhee fuudhee hidhaa galchee jechuudha. Yeroo fincilaa 71 xoorree kunoo jiillee uummata keenya karaa achi jiru kana gibiran baafnu jedhanii didanii jennaan Haayile Sillaaseen
nacci labaash kan jedhamu qaba ture wattaaddaraa kan gibira funaantu isheetti ergennaan ishee ofirraa rukutanii ofirraa ari'an. Booda maal jedhe Haile Sillaaseen jaarsolii biyyaa baasaatii kottaan araaramnaa maal barbaaddu maal rakkoon keessanii maaliif giroo baasuu diddanii jaarsolii biyyaa bakka isin bu'uu kennadhaa jedhee nama 72 jaarsolii biyyaa jaarsolii jiillee xoorree daawwee naannaa sana keessa kan jiranii karrayyulluu illee dabalatee naannaa sana keessa kan jiranii nama 72 kennataniinnaan kottaa gaa Finfinnee kottaa teenye mari'annaa jedhee Finfinnee yoo dhufanii tokko isaanii qabee gabaa naannaa sana jirutti gabaa keessatti fannise. Kana miidiyaanis waan hin jirreef namni dhagaye hin jiru afaanuma oduu afaanii ani kan hin dhaga'edha. Finfinneen ture yeroo sanatti oduu afaanii kan hin dhaga'edha. Akkasitti fannisee fixe. Booda kana gaa adda bilisummaa Oromoo wajjin hojjenna jechuudhaan yeroo meeqa 90moota keessa argineerra waan ta'e. 90moota keessa waan walganuu ta'e argineerra. Shaabiyaanis keessa galuudhaan. Ammas waan akkasiiti kan ta'e 2018. Ammas kan biraa isaan kan biraa yoo ta'e waan sana fakkaatu ta'a malee waan biraan ta'u hin jiru. Haasaan inumaayyuu haasaa sana inumaayyuu barbaachisaa miti ammatti. Deebiin kan keenya qawwee keessaan fincila keessaan mootummaa sana raasuudhaan mootummaa sana galagalchuurraan malee mootummaan sun teessee hiree keenya nuulaatti bilisummaa keenya nuulaatti jennee koloneeffataa irraati kan nu booji'e tokkorraati wanni eeggannu hin jiru karaan nagaa wanti dhufu tokkoyyuu hin jiru jechuu kooti gabaabaatti ulfaadha. Baay'ee galatooma obbo Tashoome waan hedduu kaastanii ammas qabxii guddaa kan uummanni Oromoo yeroo hedduu gaafatu kaastanii amma fakkeenyaaf waa'ee araaraa adda bilisummaa Oromoo fi PP jidduutti ta'e gubbaarratti mana duuba haasa'anii nama qalachuu fi har'a nama mari'achiisanii bor nama qalachuu fi kan jettanii kana uummanni Oromoos argaa jira. Ilmaan Oromoos waliigaltee sana booddee warri akka artiist Haacaaluu Hundeessaa fa'aa namoota hedduu bebbeekamoo ta'an Oromoon qaqqaalii namoota hedduu dhabee jira. Egaa mee kanaan wanni isin as keessatti kaastanii UN United Nations jidduu otoo seenee rakkoon kunii silaa akkasiin ta'u hojiitti hiikamaa yoo isaan didanii irraan bitinaa ittiin gurgurinaa dhiibbaa adda addaa uumaniitu karaan haqaa fi karaan dhugaa akka deemifamu hin taasifamaa jettani. Kanarratti isin akka yaada keessanitti UN'n waan kana argaa jirtu rakkoon biyya sana keessatti raawwatamaa jiru miidiyaan adda addaa gabaasaa jira. Tigraay keessatti Oromiyaa keessatti waggaa 29f kan raawwatamaa turedha. Ammayyuu taa'anii callisanii ilaalaa jiru. Uummata Oromootiin iyyanne moo jaarmiyaa siyaasaa Oromootu waan kana hin iyyanne yookaan immoo jarri maal eegu hamma biyyi sun daaraa taatutti dhufanii eeganii waraana kana keessa gashu moo hamma yoomitti maaliif seenanii lakkii wanti kun karaa gaariirra deemaa jiru lubbuun namaa seeraan ala badaa jira qabeenyi uumamaa manca'aa jira kanaafiyyuu dhaabbatuu qaba wanti kun kan jedhamu maaliif gara UN irraa wanti kun hin maddine amma ammaatti biyyoota adda addaa keessatti kan amma fakkeenyaaf Afgaanistaan fiiganii deemanii Iraaqiin fiiganii deemanii Sooriyaa fiiganii deemanii biyyoota akka Liibiyaa dhaqanii otoo isaan hin yaadiin dhaqanii rukutanii mootummaa sana balleessan. Maaliif biyya sana keessatti hin taane wanta akkasii obbo Tashoome? Baay'ee fayyaa ta'ii biyyi sun biyya addaati biyya qobaadha. Maaliif seenaa sobaatu faca'aa ture biyya addunyaatti waan biyya impaayera Itoophiyaa sana. Inumaayyuu impaayerri Itoophiyaa suni akka waan bilisummaa dhumtuu bilisummaa amta Afrikaa iyyuu akka waan achi tureetti odeeffamaa ture. Akka waan rakkoon tokko hin turreetti odeeffamaa ture. Biyyi Itoophiyaa inumaayyuu moodeela bilisummaa taateeti. OAU achi ture. Biyyoota Afrikaa hundumtuu yeroo gabroomanii biyyi impaayerri Itoophiyaa suni akka waan hin gabroomnetti waan fudhatamee fi akka moodeelaatti ilaalamee akka biyya nagaatti ilaalamaa ture jechuudha. Dubbii sobaatu akka kanatti lafa guutee bara dheeraaf Haile Sillaaseen waggaa 43f kanarratti waan hojjetee fi sanarratti immoo dabalee tumsa adda addaa karaa warra Israa'el kanaa ta'uu karaa warra Ameerikaanii ta'uu karaa warra Ingilizii ta'uu tumsa karaa isaaniitiin United Nations keessatti tolfameeni Itoophiyaan kun biyya inumaayyuu heavenii biyya nagaa taatee biyya bilisummaa taatee akkasitti sobaan addunyaatti himamaa turte.
isa kana deebisanii lakki dubbiin akkas miti akkitti Itoophiyaan ijaaramte akka kanaa seenaan dhugaa akka kana jedhanii himuudhaa fi akka namarraa olee fiiguuti baay'ee cimaadha jechuudha. Egaa walumaa gala waggoota 40 darban kana qabsoo deemeeni addunyaan amma akka libsachuutti jirti waan biyya Itoophiyaatti deemu kana. Ija ishee libsataa jirti. Sababiin isaa waatu deemaa jira jedhanii amma gaaffii kaasaa jiru jechuudha. Kanarraa immoo kan hafe waraanni cimaan humni cimaan ijaaramee yoo dhiibbaa godhee dantaa isaanii dura kan dhaabbatu ta'e yeroo sana kan isaan ka'an yeroo hundaa'u dantaa isaaniif deemu jarri warri Awurooppaa kunii fi warri Weestii kun warri dhihaa kun dantaa ofiitiif deemu. Yoo dantaan isaanii kan tuqamtu taate qofa kaanii dubbatu. Yoo dantaan isaanii hin tuqamne dhimma isaanii miti. Abbaan fedhe mootummaa sanarraa yoo ta'e dhimma isaanii miti. Egaa walumaa gala yoo dhufnee ilaalle jaarmaanii bilisummaa kanumti adda bilisummaa Oromoo dabalatee TPLF dabalatee jaarmaan achitti jajjaarame kun jaarmaa qacalee xobbeedha. Maaliif addunyaa kanarratti baay'ee hin beekamne kunoo reefuudhumayyuu warri TPLF kun beekamu waraana kanarratti kunoo beekamanii dubbiin isaanii UN bira dhaqee achitti dhaga'ame malee amma dura warri Shaabiyaayyuu mataan isaanii UN bira dubbiin isaanii hin geenye. Maaliif UN bira ga'uudhaaf dippiloomaasii cimaa hojjechuu qabdu. Ijaaramtee jechuudha. Biyya keessattis biyya alaattis. Kana qofa immoo miti. Jaarmaamti poolitikaa iyyuu wal ta'uu qaba. Jaarmaan poolitikaa 5-6 yoo jiraate waa'ee biyya sanaa 5-6tu dhaqee dubbata yoo ta'e warra addunyaa kun irraa hin bitatan jechuudha. Rakkina jechuudha. Kanaaf jaarmamtu wal ta'uun baay'ee barbaachisaadha. Amma keessattuu kan Oromoo kun jaarmaa wal ta'ee afaan tokkoon yoo inni itti dubbachuu barbaachisa. Afaan 15 dubbachuun barbaachisu. Amma yeroo tokko yeroo laallu warruma mootummaa sana deeggarantu jaarmaa dippiloomaasii ijaarratee ala kana yoo mootummaan tokko laafee kan biraatti dabarsuudhaaf jedhanii isaanii numaayyuu balbal dura dhaabbatee kan warra seneetoroota Ameerikaanii kanas biyya adda addaattis dippiloomaasii kana kan hojjetu warra inumaa mootummaa sana deeggaruu fi warra mootummaa sana suphuudha jechuudha. Warri bilisa baaftuun kun ammayyuu fagoo jiru. Adda bilisummaa Oromoo fagoo jira dippiloomaasii irraa fagoo jira. Hojjetamaa hin jiru jechuudha. Maaliif maqaadhumaaf kakkaa'amee jira malee lafarratti hojjetamaa hin jiru. Kana hojjechuuf hojii guddaa barbaada. Maaliif tokkoffaa jaarmaan poolitikaa mataa walitti dhufuutti jiraata. Jaarmaan poolitikaa 2-3 yoo jiraate walitti dhufanii ajandaa isaanii tokko godhatanii ajandaa isaanii kana member paarlamentii biyya jiranii itti dabarsuu bira darbanii UN'dhaan xarapheezaa UN irraan gaachuu danda'udha qaban. Inni kun tokko. Inni lammaffaa civil society inni jedhamu jaarmaa hawaasaa. Jaarmaan hawaasaa, jaarmaan dubartii, jaarmaan dargaggoo wal ta'ee tokko ta'ee dhimma biyya sanaa ajandaa iddoo tokko kaa'ate kana warri jaarmaa poolitikaa keessa hin jirre, jaarmaan amantiillee, warri teekinooloojiillee, jaarmaan adda addaa dubbiin kun nu galchaa jedhanii ijaaramanii ajandaa isaanii iddoo tokko kaa'atanii bakka bu'aa iddoo tokkotti qabaate kun hundumtuu humni kun hundumtuu iddoo tokkotti qabaate UN'tti laa tiimii kanaa nuyi laa tiimii kanaa tiimiin Oromoo kanaa jedhanii tiimiin kun dhaqee UN'tti akka gaariitti dubbachuu danda'udha qaba jechuudha. Inni kun egaa wal keessatti hojii guddaa barbaada lafarratti jechuudha. Maal dubbanna, maal ajandaan keenya, maali ijoon dubbii keenya, wanni nu irratti walii gallu maali, wanni nu dinnu maali, wanni nu fudhannu maali, wanni nu dinnu maali, biyya sana immoo akkamitti ijaarra kan jedhu kana instituushinii ijaartee dhaquu qabda jechuudha. Yookaan sirna ijaartee dhaquu qabda. Jarri kun si gaafatu. Baay'een isaanii dantaa biyya isaaniif si keessa laalu. Jarri kun akkamitti ijaaramuuf deemu, mootummaa akkamii ijaaruuf deemu, mootummaa akkamii fiduuf deemu. Jarri kun ijaaramanii dantaan kun eegamoodhanii isa kana si keessa barbaadu jechuudha. Isa kanaafi dantaa isaaniillee eeguu danda'uudha qabda. Kan isaan eenyurraa argatanii atis nagaa naannoo sanaa buuftee dantaa isaanii eeguudhaafi kana gurgurachuu danda'u qabda jechuudha. Nuyi kanan goone ammayyuu fagoo jirra. Kanaaf United Nation maanuu dhaga'uu dideen jennu ittuun dubbanne kanaafi dafnee ijaaramnee akka kana gochuu danda'uudha qabna. Yoo akka goone qofa United Nationiin ajandaa kan keenya kan godhatu. Ilaala amma ji'a 6 gidduutti warri TPLF waan godhan, warri Tigraay kun waan godhan. Ji'a 6 gidduutti dubbiin isaanii United Nation bira dhaqe, Security Council bira dhaqe.
akka biyya tokkootti akka dubbii cimaatti ilaalamee fudhatame jechuudha. Isaanumtu mareedha kan gochuu dandeenyu yoo dubbiin kun kan inni galchuu hundumtuu qaamni hundumtuu keessatti argamedhanii isaanuu yaada akkasii dhiyeessan. Sababiin isaa beekamaadha. Humni isaan qaban xinnoo waan ta'eef lakkoofsa gogaa lakkoofsaa keessatti biyyi isaan qabanis xinnoo waan ta'eef kophaa isaanii murteessuu waan hin dandeenyeef warri kaanis akka itti hirmaatan hin barbaadu isaan. Fedhii isaaniiti maaliif dantaa isaanii eega waan ta'eef. Utumma ajennu biyya guddaa tokko ta'anii lakkoofsa namaas baay'ee qabu ta'anii ajandaa dabsuu danda'u jechuudha. Waan barbaadan xarbeessaa irra kaanii waan barbaadan fudhatanii deemuu danda'u jechuudha. Argitee kana hubachuutu sirra jira. Oromoon kana keessayyuu gahuu hin dandeenye nuti. Waggaa 27 ala kana teenyee erga waggaa 3 kanaas amma waraanni dhaabbataan irratti adeemee dubbiin keenya yoo inni bira hin geenye hin dhan. Maaliif sababiin sila sitti dubbadhe kanaaf yoo inni kun ijaaramtee itti dhaquu qabda. Uummata ijaaramee tattaa'ee si eeguudha yoo inni kun uummatuma akkasumatti kara deemaa miti. Kanaaf atis ijaaramtee itti dhaquu qabda. Sirraa amantee qabaachuu qaba. Waan ati jettu kun bor hojii lafarratti hojjetamuu danda'uudha qaba. Itti gaafatama sana fudhachuu danda'uu qabda jechuudha. Jaarmaan keenya sana godhaa jira sana godhaa hin jiru. Sana godhaa hin jiru. Nuu ijaaramneeyyuu leevelii sanattuu achi geenyee dubbachuu hin dandeenye. Lafaayyuu hin kaanisiin jechuuf hin jedha. Inuma jirraa jaarmaa jira malee maqaa jira malee hojiin lafarratti hin jirru ganaa hojjechuu qabna. Hojii nu eeggatuudha kun hojii manaa nu eeggatuudha ulfaadhu fayyaa ta'e. Baay'ee galatoomadha. Egaa baay'ee waan hedduu keessa deemtanii kaastanii hedduu galatoomaa obbo Tashoome. Meegaa akkuma beekamu yeroo ammaa kana keessatti biyyattii keessatti karaa hundaanii Oromoo irratti duula hamaatu geggeeffamaa jira. Kana ilaalchisee isin akka koree miidiyaa Finfinnee News Networkitti agoobaraatti jirtanitti mee gabaasni amma uummata Oromoodhaaf godhamaa jiru duula amma Oromoo irratti raawwatamaa jiru kana seeraan gabaafamaa jira yookaan immoo gahaadha miidiyaaleen kun dhuguma rakkoon Oromoo akkuma miidiyaan Tigraay gabaasee sadarkaa isin amma kunoo kallattii wanni shoora guddaa taphatu miidiyaadha. Miidiyaan kun ragaadha. Kan ragaa kana immoo fidee mana murtiitti dhiyeessa waan hojjetame kana. Isa kanaaf kallattii kanaan kan Oromoo kun hojjetaa jira kan jedhuu fi yaada keessan akkamitti ilaaltu isin wanni kun bifa kamiin deemaa jira? Ulfaadhu fayyaa ta'e gabaabaatti hamma danda'an hojjetaa jiru jechuu dandeenya. Afaan guunnee dubbachuu dandeenya. Hamma danda'an hojjetaa jiranii miidiyaanii ala jiran kun. Garuu gaadhaa gahaa miti. Maaliif gahaa miti? Tokko mee gara Impaayera Itoophiyaa sanatti deebin ammas. Impaayera Itoophiyaa sana keessatti miidiyaa dhumti yoom jalqabe yoo inni 1923 jalqabe reediyoon. TV'n immoo 1962 jalqabe. TV'n kunis raadiyoon kunis afaanuma Amaaraa qofaan dubbata. Amma irraatti turre guddaasaa. 74 dura inumaayyuu afaan Amaaraa malee afaan biraan dubbatamu iyyuu hin turre. Almost gara waggaa 120 afaan Amaaraa qofatu dubbatama. Inni dubbatamu kunu irra guddaa nami keenya nami Oromoo 100 keessaa 80 ol baadiyyaa jiraata. Isa iyyuu warri baadiyyaa keessa jiran hin dhagaan. TV'n silayyuu hin jiru. TV'n silumayyuu baadiyyaa keessa hin jiru. Ani baadiyyaa keessatti guddadhe fi kootii chitti dhaladhe chitti guddadhe. TV kan hin argee ergan kifilii 8 fixee salgaffaattanii TV jaan arge anuu fi kootiif wachuu kooti yeroo kan kooyyuu keessa. Maaliif hin jedhe kan tokkoffaa baadiyyaa keessa ibsaan hin jiru. Elektirikiin jedhamu hin jiru. Elektirikiin bakka hin jirretti TV ilaaluu hin dandeessu. Wanti jirtu xinnoo raadiyoodha. Dhagaa baatirii bitteeti isheeyyuu warra horii gurguddaa qabutu bitata isheeyyuu baadiyyaa keessa. Fagoodhaa dhanneefaa dhaggeeffanna gaafa oduu jira jedhan. Malee nama hundumtuu hin qabu. Durii yeroo an beekutti jechuu kooti. Irra guddaa isaa afaanichi afaan Amaaraati. Afaan Amaaraa kana buufu. Maaliifi tokkoffaa afaanichi akka biyyi hundumtuu afaanicha baruu barbaadu jarri sirni sun sirni impaayeraa kun. Inni lammaffaa afaan biraan akka dubbatamu hin fedhan. Afaan biraa akka inni cufamuu barbaadu hin cufu. Xaaliyaaniin jalqabdee turte yeroo biyya keenya seente afaan Oromootiin. Haile Sillaaseen gaafa baqannarra deebi'ee galu hin cufee isteeshinii sana iyyuu buqqisee gara Somaaliyaatti gad dabarse.
Afaan Oromoo kan dubbatamu hin fedhanii, afaan Tigireeyyuun hin fedhanii, afaan Sidaamaa hin fedhanii, afaan Affaar, afaan Walaayitaa hunda afaan biyya sana keessa jiru hin fedhan. Afaan Amaaraa qofa malee. Biyyichi impaayera Amaaraa waan ta'eef jechuu kooti. Kanaaf egaa gabaabamatti ummati oduu dhagaa turre takkaa dhagaan turre. Dukkana keessa ture ummati kun. Isumarraa kana internetiin hin jiru. Internetiin 100 keessaa tokko gadi. 100 keessaa tokko gadi internetiin kan jiru. Innuu ibsaan hin jiru. Bakka baay'eetti ibsaan citaadha. Ibsaan elektirikiin hin jiru. Bakka elektirikiin hin jirretti immoo internetiin jiraachuu iyyuu hin danda'u jechuudha. Walumaa gala isumarraa kana chaanelii meeqatu jira? Chaanelii gara 65tu jira biyya sana keessa. Chaaneliin kun 100 keessaa 90 ol afaan Amaaraatiin kan inni lallabu. Miidiyaan biyya sana keessa jiru raadiyoo ta'e TV ta'e kan inni qabamee jiru mootummaadhaan jalqabee amma ammaatti. Mootummaatu dhuunfatee qaba. Dhuunfaa mootummaati. Warri kam dhuunfaa ta'anii yookaas inni hidhamu yookaas inni ari'atamu yookaas waa tokko hojjechuu hin danda'an. Egaa biyya sana keessatti miidiyaa kan jedhamu hin jiru jechuudha. Miidiyaa isa jira jedhame iyyuu dabballoota mootummaatu waan mootummaan barbaadu itti olola jechuudha. Innuu amma biyya sana keessa biyya guddaa sana keessa iddoo 8 qofa jira. Adaamaa, Finfinnee, Baahir Daar, Dirree Dhawaa, Harar, ammas Hawaasaa, Jijjigaa, Maqalee naannaa kana kan inni jiru. TV dhumtii fi raadiyoo dhumtuu isteeshiniin isaa kan inni jiru naannaa kana ummati keenya kanarraa fagoo jiraata, baadiyyaa jiraata. Sanuu biyya tulluudhaa fi tulluu firraa gadee firraa olee waan ta'eef raadiyoon AM jedhamu kuni tulluurra darbeeyyuu hin dhageessisu. FM kan jedhamu yoo ta'e malee inni immoo xinnaadhaan takkata isa immoo kan qabu mootummaadha jechuudha. Egaa joornaalistooti iyyuu mataan isaanii waan mootummaan hin barbaanne dabarsuu hin danda'an. Yeroo hundaa yeroo isaanii kan isaan balleessanii waan kana mootummaan itti gammadaa, waan kana mootummaan hin jaallataa, waan mootummaan fedhuudha jedhanii ilaaluutti isa keessaa baasuu fi isa secca'uutti yeroo isaanii balleessu. Isaanuma jedhanii hin hidhamu, hin ari'atamu. Kanaaf joornaalizimii hundiyyuu qajeelaan deemaa hin jiru. Kanarratti immoo horiin isaanii kennamu gara birrii 150 ji'atti. Sana ittiin jiraachuu hin danda'an. Ittiin jiraachuu hin danda'an. Namni biyya kanaa jechuun koo walitti akeekuu hin dandeenyu biyya westii kanaa jedhu. Kanaaf tokkoffaa damoozaan iyyuu jiraachuu hin danda'an. Lammaffata immoo hojii sana hojjechuu hin danda'an. Dabballootatu reeba jechuudha. Dabballootatu hidha jechuudha. Ari'a jechuudha. Kanaaf joornaalizimiin biyya sana keessa hin jiru. Miidiyaan biyya sana keessa hin jiru. Ala kana kan yaalaa jirru. Miidiyaa amma ta'e tokko walitti finnee iddoo tokkotti saatilaayitii irra baafnee biyya sana akka qaqqabu jibbaata godhaa jirra. Isa kana amma dandeettii keenya jibbaataadhuma jirra. Isaa gadittis immoo warri miidiyaa kana keessa jiranii halkanii guyyaa jibbaata godhaa jiru. Akkuma isin godhaa jirtan kana gaaffii adda addaa namoota fidanii gaafachuudhaan barumsa adda addaa dabarsuudhaan amma dandeettii isaanii ittuma jiru. Gaadha gaa miti. Kan inni gaa ta'uu danda'u yoomi ummati warra hafetti birmachuu qabu. Horii baasuu qabu. Amma ala kanatti ummati keenya badaa isheedhuma horii isheedhuma waboof baaftutu gara miidiyaa kanas dhufee baasa. Yoo namni rakkatee jedhanis kan dhaqee baasu isheedhuma. Nama murtoofte jechuudha. Namni warri kaan moggaadhuma galee ta'a. Moggaa lama galee taa'eetu maaltu ta'aa jira laata jedheedhuma oduu hordofuu malee itti galee itti seenee dubbii kana qooda irraa fudhatee aarsaa isaa fudhachuu badaa hin barbaadu. Kana nami keenya warri moggaa dhaabbatan kuni itti seenuu qabanii, gargaaruu qabanii, horiidhaan gargaaruu qabanii. Miidiyaan waraana meeshaa lammaffaadha. Mootummaan yoo ijaarame immoo mootummaa miila arfaffaadha. Akka biyya westii kanatti miila arfaffaadha miidiyaan. Kanaaf miidiyaa kana nu gargaaruu qabanii. Haa ta'u malee waan danda'an godhaanuma jiran jechuuf isin jedha garuu gahaa miti. Warra diinni keenya wal bira madaallee jennee jennu amma isaanii walakkaa isaanii iyyuu ga'an jiru. Isaanii tokkoffaa horii biyya hatanii ba'an sanaanii miidiyaa gurguddaa banan ala kanatti. Horii biyya hatanii ba'an sanaanii miidiyaa gurguddaa bananii addanarraa biyyatti dabarsuu jechuudha. Isumarraa kana iyyuu mootummaa qabatanii jiru isaan. Miidiyaan kan isaaniiti. Miidiyaa qabatanii jiran. Isammaa kana mootummaan ministeerota gara 21 keessaa irra guddaan isaanii ministeerri jara warra afaan Amaaraa dubbatu kana. Warruma nafxanyaa kana jechuudha. Warra finxaaleeyyii kana jechuudha. Kanaaf biyya keessaallee wanti inni tokko hin jiru. Oduun kan darbuu danda'u jiraate aluma kanaati. Isa biyyatti gale immoo miidiyaa kan keenya qabanii hidhanii qabeenya sassaamanii warra kaanidhaa keessa akka isaan jiran hundi keenya quba qabna. Kanaaf egaa
kan nu godhaa irru gahaa miti dirmannaa barbaannaa ummati keenya akka nutti dirmatu barbaannaa ala kanaati silaa tajaajila silaa mootummaan gochuun isarra ture gochuutu dura jira jechuudha. Ummata keenyaaf oduu dabarsuun barumsa dabarsuun waan inni silaa akka miidiyaatti argachuudhaan malee gochuufiin dirmachuufiin barbaachisaadha jechuudha. Fayyaa ta'e ulfaadhu waanuma kana godhaa jirra siin jechuufiin jedhe. Baay'ee galatoomadha. Obbo Tashoome waan hedduu kaastanii ammas gaaffii nama keessatti uuma akka jettanitti afaanuma Amaaraatu dubbatama bara 1920 irraa kaasee kan jettan raadiyoo irraa jalqabee amma TV'tti afaanuma Amaaraatiin malee kan dubbatamu hin turredha. Haa ta'u wanni amma deemaa jiru kun gahaa miti akka gahaan taasisu asirratti gaaffii kan natti ta'u yeroo hedduu namoota hedduu illee nan gaafadha. Waa'een afaan Amaaraa kun baay'ee rakkoo uummata keessatti uumaa jira, biyya alaattis uumaa jira. Sabni gosti Amaaraa kun akka Tigreenii gosa qabaa, Oromoon gosa qabaa, Walaayitaanis gosa qabaa, Kambaataanis gosa qaba, hundi gosa qaba. Amaara nafxanyaa yeroo jedhan kun gosa qabu moo Amaara jechuun gosti Amaaraa kun maalidha? Gosa qabu. Maaliif afaan Amaaraa kun babal'achuu danda'e? Gosti isaanii eessarraa madde bakka kamidha? Rakkoodhumti waan bu'uura kana yeroo hedduu kan deemaa jiru afaan Amaaraa jedhama. Afaan Amaaraa malee gosa Amaaraa kan jedhamu immoo dhageenyee akka nama tokkootti dhagaheen beeku. Isa kanaafiyyuu iddoo kamittidha kan wal dhiitaa jiru isa jedhuuf mee gabaabsati waan inni wedhaadha. Kana irraa nu deebisaa yoo waan jettaniif. Ulfaadhu fayyaa ta'e tokkoffaan egaa nama seenaas miti duraanis dubbadheera garuu waanan dubbisuu fi waanan dhaga'u irraati kan ani dubbadhu. Beektoonni Amaaraa warri jedhamanii akka Masfii Woldemaariyaam, akka Andaargaachoo Tsiggee, akka Mangistuu Haalemaariyaam gadi ba'anii rikoordii irra kan jiru kan ammallee weebsaayitii keessa galee namni dhaggeeffachuu danda'u gadi ba'anii Amaara kan jedhamu gosti hin jiru, sabni hin jiru, garuu afaan Amaarኛatu jira jedhanii dubbataniiru. Kan egaa uummati kun jarra akkas jedhe kun jarra gurguddaadha. Masfii Woldemaariyaam jechuun daaquniidha. Nama guddaadha, Profeesera. Nama seenaa Amaaraa tolchee dubbiseedhaan Amaara nama ofiin jedhu ofiisaatiif iyyuu jechuudha. Andaargaachoo Tsiggee akkuma kana nama EPRP tureedha. Nama dammaqaa isaanii jedhamudha. Isaan kun hundumtuu maal jedhanii Amaara kan jedhamu sabni hin jiru, gosti hin jiru, afaanicha malee jedhan. Yeroo dheeraadhaaf kan haasa'amaa ture afaan Amaaraa kunuu kan inni jalqabee yeroo Zaaguwee yookaas immoo warra Agaawoo dinaastii kan jedhamu warra Laallebalaa kana ijaare. Agaawoo dinaastii kan jedhamu waggaa 300 warra bulchantu jiru hunduma naannaa gaafa Afrikaa kana iyyuu Itoophiyaa naannaa jedhamtu kana dabalatee Agaawootu bulchaa ture. Bara sana afaanis amantiis kan fide jara. Cherchii gurguddaa kana dhagaarraa kan tolches isaan. Loltuu Agaawootu koodii dubbataa ture. Koodii egaa loltuun yeroo hundaa koodii qaba. Koodii ittiin wal waamuu qaba, ittiin wal beekuu qaba, ittiin gaardii wal geddaruu qaba. Koodii kana dubbataa turani. Koodiin kun afaan Tigireetii fi afaan Saabiyaa warra jedhamu sanaa fi afaan Tigireetii fi afaan warra Agaawoo kanarraa kan maddeedha. Koodii yeroo tolfatanii koodii kanatu deebi'ee afaan Amaaraa ta'e. Afaan Amaaraa kun afaan Tigiree, afaan Agaawootii fi afaan warra Kush kanarraati madde jedhama. Ituma akkas jedhamuutuyyuu koodiin warra poolisii kun koodiin warra eegdota loltoota Agaawoo kun mootummaa Agaawoo kun utuma jedhu firdi beetii keessa iyyuu gale. Firdi beetiin iyyuu isaan dubbachuu jalqabe. Utuma jedhu afaan firdi beetii ta'e, afaan chilootii ta'e. Utuma jedhu amantii keessa iyyuu gale. Utuma jedhu mootummaanuu isaan dhimma ba'uu jalqabe. Namni taraanii kan inni ittiin naasofne naasa'uun nurra jira jedhaniitu afaan yeroo hundaayyuu afaan chilootii yeroo baay'ee afaan firdi beetii afaan amantii kun yeroo hundaa afaan duriiti, afaan dulloomaadha. Amma fakkeenyaaf warra Awurooppaa fudhatte laatiiniitti baay'ata baay'eensaa afaan seeraasii afaan amantiisi. Akkuma kana isaan kunis afaan addaa tolfatan afaan addaa isaan tolfatan kun afaan Amaaraa ta'es ba'e utuma jedhu afaan Amaaraa kun mootummaa sana iyyuu kudeetaa tolchanii
Agaa'oo dinastii kana iyyuu galagalchanii iddoo sana qabatanii erga yeroo sana jalqabee afaan Amaaraa kun babal'achuu jalqabee jechuudha. Gaafa Minilikitu gaa afaan biyya sanaa immoo godhee Minilikiyyuu seeraan hin goone Haayile Sillaaseetu seeraan godhe 1931 seera labsee afaan Amaaraa irraa jalqabee afaan biyya kanaati afaan impaayera kanaati jedhee labsee isarraa achi asii afaan Amaaraa afaan hojii mootummaa biyya sanaa ta'ee jechuudha. Kan kana filee eenyu jette mootota warra baay'ee aangoodhaan achi dhufeedha malee uummatatu filate miti. Uummati hin filan. Uummati biyya sanaa ammayyuu afaan Amaaraa akka afaan mootummaatti hin filatutu filadhu jedhani. Maaliif afaan kun ga'eensa hin qabu? Afaan hir'uudha. Afaan hir'ina baay'ee qabudha keessa isaa olaalti jechuun hin danda'a kana. Sababiin isaa zeeroo dhumtiyyuu zeeroo jechuun ittiin barreeffamu dheengadda tolfame dheengadda. Dheengadda tolfame hin jiru zeeroon hin jiru. Tokko lama sadii afur jedhee inni amma sagaliitti lakkaa'u arabarraati koppii godhame. Zeeroo kanayyuu Giriikii irraa koppii godhan isumayyuu isa haaraan tolchine Giriikii irraa koppii godhan. Afaan Amaaraa yoo teessee ilaalte afaan Arabaa yoo beektee afaan Tigiriinyaa yoo beektee hundi isaa afaan Kushii fi afaan Saabiyaanii yookaas afaan Tigiriinyaa irraa himadde. Afaan Amaaraa kun. Tokkoon isaa wanni alaa dhufee wanni haaraan hin jiru achumarraatu madde jechuudha. Yoo kan Kushitti dhaqee gala yoo lakkoofte kaan immoo Giizitti dhaqee gala jechuudha. Qubeen isaas akkuma kana Giizii irraa dhufe Saabiyaan irraa dhufe amma isaan afaan Amaaraa kunii qubeen isaas afaan Afrikaati afaan achitti dhalatee achitti guddatee soba kun hundumtu Saabiyaan irraa koppii godhame. Saabiyaan kun immoo afaan Arabaa fi afaan warra Yihudaa fi kun afaan Giizii kun achirraa tolfame jechuudha. Achirraa waraabamee dhufe malee waan Afrikaatti tolfame tokko iyyuu hin jiru. Waan alaa waraabameedha hundi isaa. Afaan Amaarichaas kun amma siin jedhe afaan sadiirraa tokko afaan warra Agaa'oo afaan Giizii yookaas afaan warra Tigiriinyaa afaan warra Kush warra hafirraa itti dabalameeti. Afaan Amaaraa kana immoo kan tolcheyyuu irra guddaasaa Oromoodha. Afaan Amaaraa kan bal'ise Oromoodha. Warra artistoota yoo fudhatte Oromoota, Xilaahun Gassasee yoo fudhatte, Tsaggaayee Gabramadiin yoo fudhatte afaan Amaaraa kana kan bal'ise isaan. Afaan Amaaraa akka dubbatamu raadiyoo keessatti warri hojjetaa ture isaan. Taayippii afaan Amaaraa kan dura tolchee injiineerri Oromoodha. Kanaaf afaan Oromooyyuu afaan Amaaraayyuu kan babal'ise Oromoodha. Kanaaf Amaara kan jedhamu gosti yookaas sabni hin jiru. Maal godhanii booda biyya Amaaraa jechuuyyuu waan rakkatanii fi keessattuu Masfii Waldemaaram warra jedhamu Itoophiyaa maappi dirijjiit kan jedhamu keessa hojjetaa turan. Inni waan ji'oogiraafii kana barate waan ta'eef Itoophiyaa maappi dirijjiitii kana keessatti duraanii warra Ameerikaanii kadhataniitu maqaa biyyaa geddaraa turan. Adaamaa Naazireetitti kan geddaranii warra Ameerikaaniitiin itti nu barreessaadhaniiti. Booda Itoophiyaa maappi dirijjiitii yoo tolchanii Masfii Waldemaaram mataatti godhanii Masfii Waldemaaram maqaa biyyaa geddaree kan fixe isa. Jaarmaa sana jaarmaa Itoophiyaa ji'oogiraafii dirijjiit kan jedhamu kana jechuudha. Addis Ababa Yuunivarsiitii jalatti ijaarame achitti. Kanaaf maal godhanii Beejjaa Midir kan jedhu Beegee Midir jedhan. Agaa'oo Midir kan jedhamu Goojjaam jedhan. Maqaa biyyaa hunda geddaranii fixan gara Amaaraatti as harkisan jechuudha. Beejjaa Midirii ture naannaa sana Beejjaadhaan beekamaa ture amma biyyi naannaan Gondar naannaan Beegee Midir kun. Beegee Midir kan jedhee Yesimeen inni Beegee Midir maali kan jedhu maappii irratti geddaranii Masfii Waldemaaram fatu malee Beejjaa Midir jedhama ture. Naannaa Gondar kan Qimaanti kan jiraatu. Qimaanti uummata Qimaantitu jiraata malee Agaa'ootu jiraata malee Amaara kan jedhamu iyyuu hin jiru achi. Egaa amma naannoo Walloo kanatti Amaaraa Saayintii kan jedhamu biyya qabnaa jedhu. Maqaa biyya Amaaraa Saayintii kan jedhamu kana isumayyuu Beeta Amaaraa jedhaniiti amma booda kana maqaa geddaranii Beeta Amaaraa jechaa jiran. Kanaaf Walloon amma biyya Amaaraatis Amaaraas jedhanii falmaa jiran ija baasanii. Walloon Oromoo ta'uu isaatuma beekanii. Walumaa gala maaltu jira? Amaara kan jedhamu gosti hin jiru, afaantu jira. Amma kan isaanii Amaara miliyoonii ammanaatu afaan Amaaraa isaa Amaaras jedhanii anaaf siin lakkaaniiti. Ana afaan Amaaraa baradheera. Ortodoksiitti Kiristinnaa ka'e. Namooti Kiristinnaa Ortodoksiitti ka'e hundumtuu akka Amaaraatti fudhataman. Namooti afaan Amaaraa dhaqanii kifilii tokko lama sadii baratanii afaan Amaaraa lakkaan yeroo akka Amaaraatti lakkaaman. Kanaan lakkaamaniiti malee Amaara kan jedhamu hin jiru. Afaan Amaarinyaatti jittu jira.
afaanicha jira. Afaanicha immoo hundumti keenya hin dubbannaa. Oromoonis hin dubbata. Tigreen illee hin dubbatti. Biyyi sun hundumtuu hin dubbata. Afaan biyya sanaa waan ta'eef garuu afaanichi afaan biyyaa ta'uudhaaf kwaalifaa hin godhu. Afaan nama rakkisu jedhamu keessa Afrikaa keessa afaan lammaffaan. Qubeensaa gara qubee 1,000ti. Riisarchiif hin ta'u. Teknooloojii har'aa kanaaf hin tolu. Stoorii gochuudhaaf fi daataa stoorii gochuudhaaf hin tolu. Horii keenya, buna keenyaa fi warqee keenyaan iyyuu isa iyyuu taayipiraayitaris tolchanii har'allee qubee adda addaatti tolchanii afaan biyya sanaatti jedhanii allallee kifili tokko jalqabee akka inni baratu akka barsiifamu godhaa jiru. Lammaa Magarsaafaa jalqabee kan. Lammaa Magarsaatu akka inni kifili tokko jalqabee baratamu godhee walumaa gala gara dukkanaatti achi nu deebisaa jiran jechuudha. Maaliif waggaa 120 afaan Amaaraan yeroo dubbatamaa turetti yuunivarsiitiin 3 malee hin jiru. Biyya sana keessa. Yuunivarsiitii 3 qofa jira namoota miliyoonii 30 ta'uuf. Har'a yuunivarsiitii gara 36tu jira. Wayyaaneen haa xinnaatu haa guddatu karaa tolchiteetti yuunivarsiitiin immoo kan inni baay'atu gooteetti kunis egaa OPDOnis keessaa qooda qabdi jechuudha. Haa xinnaatu haa guddatu. Egaa waliigala maaliifan kana jedhe? Yuunivarsiitiin gara 36 kuni har'a afaan adda addaatiin waan baratanii fi ijoolleen dafanii mana barumsaa keessa haayiskuulii fixanii yuunivarsiitii galan jechuudha. Bara durii sana garuu bara kan kooti bara haayiskuulii ture yeroo Sillaaseen ture haayiskuulii keessa bara sana afaan Amaaraa malee homtuu hin jiru nama afaan Amaaraa barachuus barbaadu hin jiru isaanuu si arrabsu. Waan tokko sitti immoo ani seenaa uummataa kootiin sitti maatii bara Sillaasee keessa kifilii 8 kutaa 8 fixeetanii middaabee kan jedhamutu jira warra ijoollee kifilii 8tti qabxii gurguddaa fidanii biyya Itoophiyaa keessaa funaananitu iddoo 3tti ergu. Tokko Wingeetitti ergu. Inni lammaffaa Tagbaaree Iddi kan jedhamutti ergu. Inni sadaffaa Koomersiitti ergu. Yeroo kifilii 8 jirtu bakka dhattu filatta yoo qabxii guddaa fiddee bakka akkasiin dhaqattee filatta. Ani waan isaas hin beekuu callume jedheen Koomersii filadhe. Waan isaan barre. Astamaaroon nutti himaa Koomersiin filadhe. Gaan kifilii 8 maatirikii fudhadhee jedhu qabxii guddaa waan hin argadhee fi middaabee argattee taa Koomersii deeminaan jedhan. Gaafa Koomersii deemu Koomersiin deeme egaa. Kifilii salgaffaadhaaf hin deema Koomersii Tagbaara kan Sangaataraa jiru sana har'allee Nigid kolleejii jedhama. Nigid Siraa Timirti Beet jedhama yeroo sanatti achi naqee birrii 25 sii kaffalaa mootummaan ji'a ji'atti achi gaafa naqu maallaan jedhanii manuma barumsaa keessatti bara. Kilaasii makeetti Alaqaa Tsigee jedhama kan nu barsiisu afaan Amaaraa. Maal jedhee Alaqaa Tsigeen kuni warri Tigraay fi Eertiraa fi naannoo Gaallaatii dhuftanii afaan Amaarinyaa kootti hin dabartanii. Afaan Amaarinyaa koo darbuudhaa fi afaan Amaaraa haasa'uu danda'uu qabdanii yeroo hundatti afaan Amaaraa haasa'uu danda'uu qabdanii. Yeroo taasisaas yeroo gannaa sana manni barumsaan cufama maal jedhee yoo afaan Amaaraa kootti kuftanii ija 15 isinii liqeessa. Isan isinii liqeesse kana yeroo biyyatti galtanii afaan warra Tigree afaan Tigriinyaa haasa'inaa warri Gaallaa immoo afaan Gaallaan haasa'inaa afaan Amaaraa isaa bakka deemtan hundumatti isa booda yeroo dhuftanii 15 sanii isinii liqeesse sana baaftaniituyyuu isa irratti immoo dabaltanii qabxii argattan qofa dabartu jedhe. Innaan inni gurbaan Eertiraa tokko Daqamaarriidhaa dhufee na yaadadha maqaa isaa wajjin yaadadha. Ani liqeeffachuun dhaqu nama ammaatti kifilii keessa darbee dhufetti sadaffaa gadi ba'ee hin beeku balaa maaliitu dhufee innaan kufaa kan kee kanatti kufuus hin danda'u hin liqeeffadhus yeroon galus immoo afaan Amaaraa nama bakka itti haasa'u hin qabu nuyi Eertiraanii afaan Tigriinyaa haasofnaa afaan Tigriinyaa haasa'ee innaan namichi lolee jennaanii irratti walii galtumoo liqeeffachuu kana irratti walii galtumoo waliin galtan jedhee nu warra Tigreedhaa fi Gaallaadhaan jedha gaama. Jennaani ani nama tokkotu jira nama naajjin naqee maal goonu maal jennee deefnu jennaani lakkii liqeeffannu nuti wanni liqeeffannu hin jiru yoo kufne kufaatii keenyarra nuu kaa'i jenneen. Akkas nuun jedhe akka kana nuun jedhe kilaasii keessa dhaabbate sii gala arrabsoo akkasii nu arrabsu yeroo sana gaa mataa keenya keessa waan isaan ka'an waan baay'eedha dhugaan siin jedhe maqaan taane sanaan nu waamuu sanaan nu arrabsu nu tuffatu afaan Amaarinyaa yeroo nuyi kaanee dubbannu kilaasii keessatti nutti kolfa barsiisaatu nutti kolfa akka nuti demoralized taanu dubbii akkasiitu deemaa ture kanaaf egaa haala akkasii keessatti uummati afaanicha barachuu hin barbaanne hin jibbe afaanicha hin jibbee irra guddaan hin baranne irra guddaan baadiyyaa jira 180 baadiyyaa jira raadiyoo isaanii TV isaanii iyyuu hin dhaga'u barumsa mana barumsaa galee kan barate 100 yoo tole tokko ta'a
Kanaafi biyyi sun dukkana keessatti hafeen siin jedhame siin gabaabsa ulfaadhu fayyaa ta'uun dheeressa dhiifama. Baay'ee galatoomaadha. Yaada baay'ee bilchaataa nu kennitanii.